mindaa nama ilmi isaa qur'aana qara'ee hoo maali? Ammas nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam waa'ee kanarratti ilaalchisanii akkana nun jedhan, namni qur'aana qara'ee kan isa baratee fi itti hojjete abbaa fi haati isaa gaaf yoomul qiyaamaa taaja uffatu. Taaja jechuun faaya matatti kaa'amu kan nuura irraa hojjetame, ifnanni isaa akka ifaa aduu kan ta'e itti uwwifamaa. Kanaafuu obboleewwan koo nulleen qur'aana qaraanee haadha fi abbaa keenya gaaf yoomul qiyaamaa insha Allah yoo rabbiin fedhe dandeettii rabbiitiin taaja itti uwwisiisuu qabna insha Allah. Ammas bitoowwan lama kan duniyaa hundi bakka isaanii bu'uu ka hin dandeenye itti uwwifamaa jedhan. Ammas haadha fi abbaan maali waan kana uffifamnee jedhanii yommuu gaafatan ni deebi'aaf, wanni isin kana uffattaniif ilmi keessan qur'aana waan barateefi jedhanii itti himanii jedhan nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu yaa obboleewwan koo jabaadhaa, qur'aana kana itti jabaannu malee yoomuu itti milkaa'uu hin dandeenyu. Qur'aana itti jabaatuu qabna. Qur'aanni akka salphaa laallamuu hin danda'u. Kitaaba kaaniin osoo fudhanne kitaaba keemistirii, fiiziksii, hidhiisii isaannan osoo fudhanne sammutti fuula isaanii waliin haffazuu hin dandeenyu. Garuu qur'aana rabbii aayaa isaa waliin, suuraa isaa waliin haffazuun ni danda'ama. Alhamdulillah, haafizoota hedduu qabna. Rabbiin nu keessaa tursiisu. Ammas nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan, sooma fi qur'aanni guyyaa qiyaamaa gabrichaaf araarsoo ta'anii jedhan. Qur'aanni kun akkana jedhan, yaa Rabbi hirriba dhabee ana qara'aa bulee, yaa Rabbi ati araaramiif jedhee rabbiin fuulduratti jaarsummaa sii dhaabbata yaa obboleessa koo. Kanaafuu qur'aanatti haa jabaannu. Amma waa'ee qur'aanaa eega laallee mee waa'ee adaba qur'aanaa haa laallu. Ibnul Kasiir rabbiin isaanirraa haa jaalatu sirnoota hedduu kaa'anii jiru. Isaan keessaa muraasa qur'aana qara'uun dura xahaaraa ta'u malee tuquu fi qara'uus hin qabuu jedhan. Qur'aana tuquu hin dandeenyu xahaaraa taanu malee. Istinjaa bahuu qabna. Haala janaabaa qabnuun qur'aana harkaan qabachuus illee qara'ullee hin qabnu. Xahaaraan nu barbaachisa. Maaliif nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam xahaaran walakkaa imaanati jedhu. Lammaffaa qara'uun dura ilkaan si waakkachuu qabna jechuu. Qur'aanni kalaama rabbiiti jenneerra. Qur'aana qara'uun dura ilkaan osoo si waakkanne jaalatamaadha. Sadaffaan uffata bareeda fi qulqulluu ta'e uffachuu qabna. Uffata gaarii kan namatti tolu, ka bareedaa ta'e, kan xahaaraa ta'e uffachuu qabna. Inni afraffaa odoo qara'aa jirru yoo hamuumuun nu qabe osoo hamuummataa jirru qara'uu hin qabnu. Addaan dhaabnee hamuumuu keenya eega geessine booda irra deebinee qara'uu qabna malee osoo hamuummataa jirru qara'uu hin qabnu jecha. Hamuumuun kun shayxaanarraa waan ta'eef yoo dhimma barbaachisaa ta'e malee osoo qur'aana qaraan haasaf jecha qur'aana osoo bakkaan hin gahin dhaabuu hin qabnu jecha. Inni jahaffaan rabbiin subhaanahu wa ta'aala mu'minootatiif waadaa hedduu galeera. Isaan keessaa fakkeenya yoo fudhanne rabbiin subhaanahu wa ta'aala jannata nu waffaquu rabbiin waadaa nuuf galeera. Insha Allah rabbiin nu waffaqu. Yoo aayaa waa'ee rabbiin waadaa mu'minootaaf gale bira yoo geenye bakka sanitti dhaabbanne rabbiin kadhachuun nurra jiraata. Inni torbaffaan keewwata akeekkachiisaa, keewwata waa'ee ibidda jahannam, keewwata waa'ee rabbiin irraa nu dhoorgu yoo qaraane dhaabnee rabbitti maganfachuu qabna. Ammas adaba qur'aanarraa inni saddeettaffaan qur'aana bannee dhiisuu hin qabnu. Qur'aana bananii dhiisuu hin qabnu. Saglaffaa qur'aanarra gubbaa isaa kitaabota adda addaa irra kaa'uun hin barbaachisu. Qur'aanni jalqaba matarra qur'aana taa'uu qaba. Lammaffaa akka seeratti tafsiira akkas jedha itti fufa. Inni kurnaffaan gabaa fi bakka wacaatti qur'aana qara'uu hin qabnu.
qur'aanni kun kabajaadha. Qur'aana kana rabbitu nuu kenne. Rabbiin seera hedduu keessaa qur'aana kana nuu kennee ka itti nu faaye alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanaafuu yaa obboleewwan koo jabaatuu qabna. Nuti ilma namaati. Ilmi namaa hin dogongora. Garuu dogongora irraa barachuun yaa jaalatamaadha. Ilmi namaa kulliin ni dogongoraa jedha nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu yaa obboleewwan koo nuti sababa duniyaatiin sababa garagaraatiin shaagalamaarra qur'aana rabbii dagataarra qur'aana rabbitti as deebinee haala rabbiin bulaa jedheen osoo bulle rabbiin barakaa fi rahmata isaa nuu buusa. Qur'aana rabbiirraa dagamuu hin qabnu. Akkuma barnoota jabeessinee barannu sanitti osoo qur'aana rabbiillee jabeessinee baranne rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa silaa nu jaalata. Nuti garuu nuhibbu dunyaa wa natruku al-aakiraa jecha. Na'uudhu billah. Irra caalan keenya keessattuu warri shabaabanii qur'aana caqasuu caalaa muuziqaa yookiin zafanii adda addaa caqasuutu isaanii caala. A'uudhu billah. Kun hin barbaachisu obboleewwan koo. Qur'aanni duniyaaf aakhiratti kan nu fayyadudha. Garuu duniyaan muuziqaan kun maal nu fayyada? Aakhiratti nu fayyadu ittiin qixaatamuu malee. Qur'aana irraa dagamuun kun maali? Muuziqaan waan qalbii ilma namaa goggogsurraayi hin ta'u. Muuziqaa dhageeffachuun akka shari'aa islaamatti hin ayyamamu. Obboleewwan koo haa gorfamnu mee. Qur'aana rabbii hin dagatina. Sababa muuziqaatiif jecha hin barbaachisu. Obboleewwan koo nuti qur'aana daganne. Qur'aanni gariin keenya qur'aana iyyuu hin beenu. Faatihaa iyyuu addaan baasnee hin beenu. Qur'aana daganneerra. Haasawa adda addaa caalaa haasawa adda addaa ni haasofna. Gariin keenya nama hin amanne wal arrabsina. Garuu haasawa san caalaa namatti haasawuu caalaa osoo qur'aana rabbii qaraane silaa mindaa meeqa argannaa turre yaa obboleewwan koo. Ammallee tokkoon keenya qur'aana qara'e yoo jennee wal gorsinu boru qara'aa jenna. Boru qara'aa osoo jennu guyyaa itti duunu hin beenu. Rabbiin guyyaa itti duunu nu dhoyseera. Kanaafuu boru qara'aa jennee guyyaa keenya of jalaa fixuu hin qabnu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa eega duunillee waa'ee waqtii keenyarraa waan nu gaafatuuf obboleewwan koo yeroo qabnu kanatti gorfamnee gara rabbittillee gara islaamummaatti deebi'uu qabna. Amma gariin keenya amantaan kee maali yoo jedhaniin muslima jedha. Amantaan keenya muslima osoo hin ta'in amantaan keenya islaama. Muslimummaan nama islaama qabate, namni islaamni qabate muslima jedhama. Garuu islaamummaan keenya dagatameera. Safuun islaamummaa bade, aadaan islaamummaa bade, waan shari'aan ajajullee dagatameera. Nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam osoo nuti jirru arrabsamaa jiran yaa obboleewwan koo. Wallaahi kun sirrii miti. Kabajaan isaanii sun nuu jecha boo'aa turan, nuu jecha rabbiin kadhataa turan. Islaamummaa kan akka salphatti ilaalina. Lafii meeqatu irratti cabe jihaada irratti subhaanallah. Dhiiga meeqatu dhangala'e. Nuti fi akka salphatti nyaannee dhuynee bobba'uu qofa hojiin keenya. Obboleewwan koo kanaafuu gorfamuun nurra haa jiraatu. Qur'aana rabbiillee as deebinee haa qaraanu. Bar qur'aanni kun duniyaaf aakiratti illee si fayyada. Meeshaan biroo ka si fayyadu hin jiru. Kitaaba duniyaa osoo qaraate duniyaa irrattis xiqqishullee taatu si fayyaduu danda'a. Duniyaa irratti walaakin ofii aakiratti si hin fayyadu. Kanaafuu gara rabbii keetii deebi'a. Tawbaan nu barbaachisaa. Ammallee dogongora hedduutu nurra jira. Kanaafuu falli qabnu gara rabbii keenyaa subhaanahu wa ta'aalaa deebinee qur'aana rabbii qaraanee shari'aa islaamaa wal barree haala rabbiin jaalatuun gara isaa deebinee isa gabbaruutu nurra jiraata. Namni gubbaan tolee keessa badutu jira. Na'uudhu billah wal'iyaadhu billah min dhaalik. Maal jechuu? Keessi isaa bada, gubbaan isaa bareeda. Irra caalan keenya riyaa'a qabna. A'uudhu billah. Riyaa'a jechuun na argii qabna.
obboleewwan keenya biratti yoo wal arginu sagalee keenya bareechinee qara'utu jira. Laakiin inni jaalatamaa ta'ee nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan. Namni Qur'aana qunqabareedan hin qaraane nurraayi miti jedhan. Namni Qur'aana seeran qunqabareedan osoo hin qara'in hafe nurraayi miti jedhan. Kanaafuu riyaan hin barbaachisu. Wannummaan qaraanufu linafsinaa. Rabbiin ammallee Qur'aana keessatti maal jedha? Man camila saalixan falinafsihi waman casaa facalayhaa. Man camila saalixan namni dalagaa toltuu takka dalage falinafsihi lubbuma isaatifi malee eenyufi miti, rabbiifi miti, nafsiyyaa isaatifi. Waman casaa facalayhaa namni dide ammoo isimaafi, badiin isimaafi jecha. ammallee rabbiin subhaanahu wa ta'ala kana jedha. In ahsantum ahsantum lianfusikum wa in asa'tum falaha. yoo tolchitan nafsii keessaniif, yoo diddanillee isimaafi, simatu itti gaafatama yaa akii. Qur'aana irraa dagamuun hin barbaachisu, duniyaa jala deemuun hin barbaachisu yaa akii. Duniyaan si jala haa deemtu malee ati duniyaan ari'in. Duniyaaf dantaa dhabi, duniyaaf dantaa dhabi yaa obboleessa koo. Duniyaaf dantaa dhabuun nurra haa jiraatu. Kanaafuu hin barbaachisu. Gara rabbii keenyaa haa deebinu. Rabbiin warra dhagahanii itti fayyadamanirraa rabbiin nu haa taasisu. Yaa obboleewwan koo gorfama. Kanaafuu islaamummaa kanatti jabaannee qur'aanallee itti jabaatuu qabna. waan na dhageeffattaniif guddaa galatoomaa. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.